أدريانو ما سالي كنا سوى دوري سيدا كيلو سالي بلينا سراف تياتا وابراوا كيسيكا إيه سالي الله هاي كيلو دبل إنجنيت Ofis dimana sih dia ini? Ayah rawa temu semua kisah Baik, mana minggu kulit pada tadi kata. Jadwal kulit dah. Barabar dia be jadi dokter Zararan apa ratas pak? Barabar dia be. Mama Sara, Mama Sara. Mama besar dia di dokter tadi dia. Surah jilid tak baik, ini namanya sila lah. Atuk dia di mana? Semua sama. Jangan kabel. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وارزقنا من بعده تفرقا معصوما آمين. ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما آمين. اللهم وفقنا الى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا يا رب العالمين آمين. اللهم انزل علينا من بركات السماء واخرجنا من بركات الارض يا رب العالمين آمين. اللهم افتح لنا قلوب العباد وحدود البلاد آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا وتذكرنا فيسبوك إلى ورنو إلى التنو تيك توك إلى وعلى الدنيا قبل من دا ورنو إلى التنو حربك كذا كنت أرقمني في مالك كتير أستاذ راياني ريفتك وجل كبيجرا رسميا Kawa kuno bahasa sih. Asik kawa kuno. Aku nggak buat sih. كفار بارتا Syariah Muhammad. شرام أمر كفار بارت Ila awam biji mana no jimati lami fatam. سليف فتمس Hinsari fatam. لم يفتما Hillami fatam. اسمه Inilah kamu. سلام يبودي Yo ati kanap fadu desi. إذا وقتو دكيت إرجع كين دوجر تون دكيت سنبرجع هذا الجنة أنا إرجع غرقودا كبرني كفني زرا عديم سوقا تربا Wali gabafna. ولي جبافنا Wali gabafna. مال الرجل را يساكاني أسجيني مالف اسمه أيو مالف كانوا جتاجر را Sagalee abutaa yoo isin dhagaa muri leejoon. Sagalee dhagaa ma jira ni. Sagalee dhagaa ma jira. Majid. Nama meeqa jira tiktokir. Nama dhibba shan ofitti himu. As nama dhibba afur as nama dhibba jaha fi dhibba torba nama dhibbaaf jaatama. Korroo meeqa jira. Kan korraa dhibba afur. Korroo dhibba afurii kan eenyuti inni dhibba shanii. Tiktokii ustaas kan. Kan isaaniiti akka. Tiktokii gootee kan ustaas Akka jira lachuu. bareedanii jiru. Akka. Kanaafuu akka amma walitti deebina ustaas Raay maaliif kan jalqabne eessaa kaane jalqabne yaadataa waan kan bilbilatti irraa kaase yaadataa mee jedhame akka haala sana haasofne miti akkuma akka jiru kanatti haasa'e mee Beekan. jedhame deeqaa tokko Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. maamaani sababa Amamani bitu sima takana siyu akka gidi tokko tokko jarmo kana rabbaju. Inani wace hida siyu waje sabjusi. Akka nama kana dai mutun jire kuma jira. ta bin sai bani mo Mashi kuma na mata da tamani ka tama. Shi kuma ta mata ti da tama ani ko ga buga. Ini ka taman sai mana. Ini ka taman sai. Salamat jette Matani bakkeedha yoo hidhame keessi hidhamaa ta'es faayidaan qabu yoo bakkeen hiikame keessi hidhamaa ta'e rakkoon qabu waddarbe bara kana waddarbaadha waa waddarbaadha isa hunda gaafatin gaa inaa dhiirila isma IBT hunda gaafatinila bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قباسة وليكونا يقول لي منك لي أنا تتدبر سنة جنيدمنا waggaa torba dhaloonni aanu dhufeenuu kaafuu jenneeti yoo qophii laajata dhaloonni amma itti aanu maaliif jennaan jarri isin agartan kun ana malee bubbulaniiru lakkaaniiru deemteetti akkatti deemte waa deemteetti namni maatii umuun jiru isaan qofitti ni malee namni maan jiranu jarri gizee hunda fafaaqifatanii muujatanii deemu mataan takka takkitti irratti margu maaliif jennaan yoo biqile waa biraa fida raajii qaba mataan ni zubara kana hingale godhaa bakkeeti hingale Gaafati seenaalee sillaasee haasoftu kitaaba dubbistan se'e malee bara sana jirtan se'e.
Hatam ana jiraatu esa ture na gani garo ana tahu angkor kongko ini jere kale sabe kun kam almuhim namiyo kale sabe ni hatta ijejir walla namiyo kale sabe ni bakka gai walla namni kale sai rakati kana ni walla namni kale sai hindari na daw fata walla namni kale sai wallalin adabe ko bi walla be ko mo bille be ku feti batansi bariram be ku feti isini gale la dubbe kale sabe kuna da gari isini gale nama dogna arge ko arjabe nama arja arge tu dogna be nama gari arge tu hamana ma be nama hama arge tu arja nama be isini gale la nama gari arge tu arjabe akuma dukkanni ifa mana barnota ta'etti dukkanni ifa mana barnota akuma dukkanni ifa mana barnota ta'e iftini dukkana fi mana barnota maali jennan lazzam bare dimmi wonni gari injiratu kanu ti agarru yoo dukkanni sun jiraate kanaafiyyee ba hamiltaniin waqfii ummata islaamaati amaana ummata islaamaa kana dhalootatti kennina yeroo dhalootatti kennina moo akkamitti خير قالتوا مستر اسرائيل كايون achikana afani gabaasa achikana afani jalqaba dhalootatti kennina dhalootatti yeroo kenninu akkamitti bakka dukaane haasa'uuni dhaloonni haasa'u amma libinaa isaa dhama maalo jedhee redheenaa isaa maatta abee redheenaa isaa maatii jiiree redheenaa isaa waan naasaa dhunqabu waa'ee kan koo haasa'amuun geenye dhaggeeffadhu waa'een koo dubbatamuun geenye waa'een kee dubbatamuun geenye ammasee waa'een Sufyaan dubbatamuun geenye waa hojjenneeti gara fuulduraatti egeree biyyattii kana waa bu'aa buufnee isa daaree daara baafneet isa hiyyooma sababatti taanee hiyyooma keessaa kan nama deebisu rabbii sababa itti taanee dhaayigani sababa itti taaneeti yeroo tarkaanfachiifnee kaate abbaan jijjiirama sana argatti haasoftu malee aniif atii fi Sufyaani waa'ee keenya haasa'uudhaafi ana faana ittiin haasa'uun qabu nan yeellaa nan gaanfadhu maaliin hojjedhe maaliin jijjiire dukkana kamiin keessaan uummata baase yookaanis immoo deegaa isa kamtu sababa kootiin hore nama jijjiirama yookaan aqlii beekumsa kamtuyyuu aqlii isaa guuttatee sababa kan koo jijjiirama wayii argate jedhee waa'ee kan kootii haasaa kanaafani kaa miltan haasa'e yoon jedhe diqqoo akkanatti laffaatee taadhaan naan jechuuf hin barbaadu akkanatti laffaataniitti nu jechuuf hin barbaadnu isa kana abbaan barbaadu yoo sira rabbii jecha ta'e haasaan barbaachiftu wanni rabbii jecha hojjennee miti akkuma kanatti nu dhiisaa akka geenye taggeenye rammoo galanni kan rabbiiti itti dabalee kan Dr. Muhammad Sadiq itti laffaati waan itti lafa hojjetti nyaatte waan ta'eef isini galee galanni kan rabbiiti amma rabbi asin nu gahe galanni kan rabbiiti asii kaanee haasofna malee kaleessa waa hojjedheera bakka kanaa ka'eera inni namni bakka kanaatii ka'eetan dabtara tokko bitadheetan akkana jedheetan akkana isiin akkanii kun naa deemuu didde wani isin naan deemneef immoo maalan jijjiireedha an jijjiirama irratti of ilaala malee waan akka keessa hojjedhe yoo inni bu'aa qabaate of jedha kan hin ilaalu yoo inni hiyyeessa tokko yoo maanaa baase yoo inni gaaddisa ammuktiin dhaabe jedhe namni jala taa'aa jira eeshoo isa iyyuu walii gaaddisa sana taa'e haasa'u anaa miti kan haasa'u akka godhatu ani hin beeku waan ta'eef gaaddisa dhaabuu koon beeka jala taa'uu immoo isa taa'e beeka ani hin beeku kanaaf kadeessa waa gootettaa jechuudhaaf anammallee jira Tigale, ijoolleen wajjin hin jirti Haydar jira Ahmadiin Jabal jira hundi jiraayyuu jiranii Jamaala Biyyi jira yeroodhaaf nurraa fagaattullee bakka isin itti fagaatte moojii yoo dhageesse waamee dadhabeen wanni kana jedhuufi egeree waa gochuudhaaf deemna malee waa boodeerra hojjenne doofaa taana jolle yaasin nutti bu'a doofummaan taate haawee nutti bu'a yoo ammallee immoo ganaan uummatatti kanaa waa gooneeti addunyaa kanarraa ganna isa gaariitti of ibneeti addunyaa kanarraa ganna waa gaarii tokko gooneeti lafa keenyee bu'uura tokko gadhaabneeti lafa addunyaa kanarraa ganna soosaayitii uummata naannoo kanaa kana jijjiirree isa ba'aa qabu ba'aarraa buufneeti isa iyyoome sababa keenya diddila duroomaa taaneefiiti isa wallaale qaroominaaf diddila keenyee fi riqicha inni beekumsatti tarkaanfannu goonee fi kaaneeti warri irra ceesuun haasa'a anaa miti Muhammad Saalii miti Kaamilii miti Sufyaanii miti Jamaalii miti Ahmadiinii miti Haydarii miti kanaa miti jennan warri yoo nu gaaddisa bicuu si dhaabneerra ta'e jala taa'e gaafa nu turre haasoftu jechuudhaaf kan jedhe asitti deebina mana kana hamiltanii tiiviin sagalee islaamaa lallabu
lama sadiin jiraachuu isaa mala. Irra caalaan isaa warri biyya keessaa warri maddi biyya keessaa ta'e kuni harca'ee dhume akkuma isin beektan. TV'n bira baay'eetu jira gara TV 30 wayii keessaa tokkitti kana jira kan biyya keessaa tamsa'u. Tamsaasni biyya keessaa jechuudha. Tokkitti kana ofitti jira. Afaan kana tiksineeti gaafa sana maal jennee jalqabne yoo jettani bu'aa badhaasa nageenyaa jennee jalqabne. Dagaagina afaanii irratti jireenya hawaasaa jijjiiruu irratti isaa fi amantii isaa walitti fiduu irratti isa mana keessatti isa ala jiru olgachuu irratti isa mana keessatti jiru gabbifachuu irratti kanatti bu'uureffamne rabbi kaleessa keenya beeka rabbi waan nu kaanee beeka rabbiin bakka nu kaanee beeku bakka nu dhayyuus immoo rabbiin keenya inshaallah nuuf jira gara fuulduraatti gumaata keessattu keessa jira laffaatii keessattu keessa jira hin jalqabsiiftan malee immoo hin xumursiifne karaatti nu dhiisuun keessanis mala isa rabbiin afootu nu fayyadu isa rabbiin nu fayyadu sunus immoo afootu sinii jenna eega rabbiin atiin nu ga'e walumaani maaliif jennaan kaleessa wajjin jalqabne dafqa kee keessa jira tokkoon kee hundi keessa nu keessa jirtani kanaaf amma waliin nu barbaadnu gabaabatti akkamitti dhaloota kanatti waqfiitu hafe biyya keenya keessatti dur naannoo nu keessatti dhalanne keessatti yamanoota wayii turani namni biyya keessaas ture jarakkaati baawaatii mantiinaa namoota jajjabaan ammas immoo irraa ulee karaa saqqaabarrii yamanoota biirii qotanii gaalibii olitti biirii qotanii ana jabootiin hin arge dhaqeellee waraabe bishaanichi bishaan baasanii biirii meeqa baasaniiti namni kun naannoo kanaa kun walii boombaa hin qabne bishaan hin qabne dhaqee waraabbatii waloo baasa joolle waqfii jechuun waan namni dhugee waan namni nyaatee waan namni yeroo hundee itti darbatee achitti inni daaretti uffatee inni arga dhabe achii qofee jedhu waqfii jechuun manba'a burqaa jechuun burqaa waa tokko wanni sadaqa wanni kan hojjetamtu tokko keessatti walitti qabamtu waqfii jechuun kennaadha kennaa dhalootatti daddarbu kanatu inni kaan sangaa biteetii sangaa waqafa waqfii sangaa sun amma gaafa jirutti uummanni ittiin qotata gaafa inni du'e yoo gaafa inni untini isaa yoo jennaan gurgurameeti yataamaadha wama ta'e wayii namni gizaawis waqafa akkuma quraana namni amma waqfiin deemte quraana masjiida keessa kaa'u qofatti galte lakkisaa boo masjiida keessaa gadi baasaa bakkeetti gadi bakkee keessaa gabbaaf naamu quraanni waqfii masjiida keessatti gale suni amma lakki hojii isaa bakkeetti bahu inni bishaan baasuu danda'u bishaan baasuu ummataa obaasatu inni waa hojjechuudhaatti waqfiin kun immoo kan ummata islaamaati as keessatti laa wanni nu beekuu qabdan isin warri amantaa biraa hordoftanus nu hubadhaa akka nuti kareessatti turte himataa jirra warri amantoota biraa hordoftan ummatoonni keenya nu dhagaa waan bareedduu bareeduutu moddee kana jirti kana isinis fayyaddi barqaama fakkeenyaaf namni dhaloota kootiif waa ka'a jedhee lafa inni kaa'e jedhe dhaloonni yoo itti gargaarame ilma namaa hundatti itti gammada kanaaf akkam gooneeti hamiltanii waqfii ummata kanatti kenninaan kan kaa'ame. خير جزاك الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم أكما ريفو إني أستاذ رايان كاسي نوهي سينادر في أصوبرن جيني وانا وانا hojjenni hojii dasjennee himachuu sin geenye khayrii hojjenni rabbi nurraa taqabbalu sharrii hojjenni rabbi nu fadhiisu ikhlaas rabbi nu fakennu miidiyaa jechuun uummanni keenya akka inni hubatu kan nuti barbaannu qabeenya guddaadha as keessaan wanti hundi darba waan ta'eef jechuudha as keessaanii wanti hundi darba kanaafuu dhaloonni har'a jiru bilbila maxxansifaatu bilbila kan inni ajandaa hin ejjimolee amma nueegaa fireemii goona sa'a dheeraa qabna kootii kana baasu maali baasi hojii qabda natti nuwwine koyganaa ala natto barbaasa sitti uwwinaan ati narraa baftaa jette jedhi atto kanaafuu dhaloonni har'a jiru kuni amma ustaaz Raayyaan kaase waa waqfii kana waan xinnoo jechuu barbaada zamana khilaafaa islaamiyyaan yookaan immoo biyyoota addunyaa qabadhaa kan waggaa 500 ture jira isaa ol kan ture jira turan keessatti maaltu ture namni kun daldalii akka yeroo ammaa kana xaaraa fi baaburaa fi xayyaaraa fi makiinaadhaan hin turre konkolaataan hin turre gaalaa fardaa harreedhaa gaangeedhaan namni imala kiiloomeetirii 500 deemu maal godhu jirri kuni karaa iddoo
قدو قليسة تأتي تورت الأكانيتيو من تجارما خادمة كيس كلما نياتا المياه باتي دوغم بشان دون ميبولتو إجارم دار الوقف لما كيسمان كرديما من دي تقولي على التئيو أكل عتبو ليدا أكل دور براتوني براتنا أمك بوردينج لاني أكارا فكيسة جبنا كنا زمان دوري وقفي كنا ميتيو براتوني بروسا ساني قفتي يادعو من وقفي تجرا أتكيسة قلما أتكيسة قلما أتكيسة ناتا ما دوغم وقفين علمائي تاني هرا مسجد التلقاني سامبو تقني إمام تاف مؤذن تاف كذا كذا تبجرو ما تجرا لان وقفي تجرا كنا يجود وقفي توني نمني يوكان غري وهي من وهي إجارة كان أبان أرجع كريستانا دو مسلمة دو إلمنما بدأ دو إلمنما حتى ندوغر غريتي حيوانات تتفاعل وقفي كنا كراي هم كن بجي حيوانات كي سوات كتير زيادة تيجي نبر بنا دمشقتي بك حيواني نياتو متي بك حيواني أقومتي نبني أممتي فردم بالفدو فردم بالفنيات ولي على ذا هرّي نياتم غانجي نياتم تبتي هجتتي كذي هجتتي وفيك بكيت كتامتي على تدربامتي أكن نيارة تدربام نيلافي civilization برا دمشق دعاغير ساعة غير سيسكون استاديومي كُدّا ساوت جتانيتي يروحون الرشيفة استاديومي كُدّا ساوت جتانيتي استاديومي كنا كيساتي غنيان دربامتي غنيان قفتي غنيان جتون غنيان جتون قاعد سلانيا تما فردابي غانجي في هذا أشيد دربامتي مالي جنن هم قابلوا بتأكيد نياتهم أشياء دوغن مجرمين وقفي يجون أكان إلمنا ما بردر به هوري داف منتهي أكان هذا جرو يتيما في كلامنا ميديا في كلامنا مسجد في كلامنا مدرسة في كلامنا جارولي في كلامنا هذا نجي بكرة كنتين يجرو في أكملت مي سجلي أمتا كنتين نرجع أمتا كينيا كايو أمتا كينيا ركو أمتا كينيا رجع اللي كان راهاسو gidi rasa raga ya to sato kan rasa garinna ma fani roga kabaniru misali na moa me bakata ni jere indu fani khara tera de mani fani umri ni sachide mera de business jira rafizi ra kam fakata dufan bagara karati wal bede barsanne bagara ga dufani kana umri ji karati wal bede barsanne waqfin kuni harra min tamkun dalotas demut echi chawda umma ummate kenya tawda fi ya qabchu qaba nun dabara namoonni ammas jirtu kun hin dabarre dhaloonni waan kana idaa baatee deemuu qabu waan rarra'e baatee deemuu qabu waan miidiyaa isaa kana achi ceesisu itti dabarsinee darbuu barbaanna manni amma keessa jirru kun mana waqfii haniltan waqfii kana gabaabinumatti gabaabse kan isinitti himu waqfiin kun akka inni dhaloota waggaa 50 waggaa 100 achi boodallee darbee خدموا دندو سجلوا متاتهم كن دندو ميديا يروحون ده ساتلايت اللي جراتي إما واسكينيا دنيا واسكينيا دودا واسكينيا عادا واسكينيا قافجنو إني باف إني لتا إني كاباف إني كبا إني كدوغلا عادا غرغرا وان ما هوتو وان ما سمتو وان وانتباين الرابرتمو civilized كنت وكان مو قروميني اتجيسان كمولتو غداجرا ميديا كون اسبازا توري دراني بو افان غرغراتين ميديا متنجچوني افان رومو كو فامي تكن درغادا برسو افان مارا قبا افان كفا قبا افان سيداما قبا افان سومالي قبا كان تعالاس افان نن بيه كن كيس امن سيچاس يعني دفنجچو كناف امارينام تنش لاغرالو زاري ላይ የተቀመጥ ነው በዚህ በአገራችን ተጨባጭ ወቅፍ የሚባለው ነገር ማህበረሰቡ በሰው ልጅም ባጠቃላይ ከሰው ልጅም አልፎ እንስሳትን ሚጠቅም አንድ ትልቅ እሴት ድሮ ማህበረሰባችን ውስጥ ነበር እሱ ምንድነው ሰዎች በግል ወይ በጋራ ይሆኑና ለምሳሌ ውሃ በሚያስፈልግበት ቦታ ላይ ውሃ ጉድጓድ ይቆፍራሉ ያ ውሃ እስከ ስንት ዘመን ለትውልድ ሰው እየጠጣ እንስሳት እየጠጣ ይተላለፋል አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ፍሬ የሚያፈራ ዛፍ ይተከላል አንዳንድ ቦታ ላይ እንግዶች የሚያርፉበት
በድሮ ዘመን ምንድን ነው የሚደረገው? በኺላፋዎቹ ዘመን ወላ በኡመያ ወላ በአባሲ ወላ በዑስማንያዎች ምን ይደረጋል? ሰዎች በእያንዳንዱ ሴንተር ቦታዎች ላይ ቤቶች ይገነባሉ፣ ወቅፍ ቤቶች። እንግዶች እዛ ገብቶ የሚበሉት የሚጠጡት የሚያድሩበት ቦታ ይዘጋጃል። የድሮ ዑለሞች እንደኛ ዘመን በየመስጂዱ ሳጥን እየተደበደበ ለዑለማ አይለመንም፣ ነውር ነው። ለኢማሞች አይለመንም፣ ለሙአዚኖች አይለመንም። ምንድነው የሚደረገው? ወቅፍ አለ። ዑለሞች የሚበሉበት ወጪያቸውን የሚሸፍን የልጆቻቸውን የቤተሰቦቻቸውን የሚሸፍን ደረሶች በእኛ አሁን በአዲስ መልኩ ቦርዲንግ ተብሎ የመጣው ድሮ ዘመን የነበረ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር እንዴት አድርገን ማስቀጠል አለብን? ሃሚልተን ቴሌቪዥን ነው፣ ጣቢያ ነው። ይህ ቴሌቪዥን ጣቢያ እዚህ ውስጥ ማህበራዊ ጉዳይ ይተላለፋል፣ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ይተላለፋል፣ የኢኮኖሚያዊ ጉዳይ ይተላለፋል። የሰሜኑን ከደቡቡ ጋር ያስተሳሰራል፣ የምስራቁን ከምዕራቡ ጋር ያስተሳሰራል። ዋና ዓላማ እኛ ከየት ጀመረን እንዴት ጀመረን ሂስትሪው ሌላ ጊዜ ቀጣይ ትውልድ የሚያወራ ይሆናል። መስዋዕትነት ግን ተከፍሎበታል። የእያንዳንዱ ማህበረሰብ አሻራ እዚህ ውስጥ አለ። ስለዚህ ይህንን ቴሌቪዥን በቋሚነት ሳተላይት ላይ ሆኖ የህዝቡን ማህበራዊ ጉዳይ፣ ኢኮኖሚያዊ ጉዳይ፣ ሃይማኖታዊ ጉዳይ የጋራ መስተጋብር የሆኑ ጉዳዮችን አውጥቶ ማህበረሰብን የሚያገለግል ጆሮ የሚሆን አይን የሚሆን ማህበረሰቡን የሚቀይር ወጣቱን ትውልድ ታዳጊውን የሚቀርጽ ቴሌቪዥን ሆኖ እንዲቀጥል ቋሚ የሆነ ወቅፍ ያስፈልገዋል። ዛሬ ያለንበት ቤት የሃሚልተን የወቅፍ ቤት ውስጥ ነው ያለነው። ይህንን ወቅፍ በቋሚነት ለሃሚልተን እንዲሆን ገዝታችሁ ሁላችሁም ለትውልድ የሚተላለፍ ጉዳይ ላይ አሻራችሁን እንድታስቀምጡ ነው። ቆይ ሶፊያን የሆነ ነገር ይበልና ከዛ በኋላ ሶፊያን ይበልና ከዛ እንዴት አድርገን ዛሬ ለምን እዚህ ቦታ ተቀምጠን የሚለውን ደግሞ ቀጥለን እንነግራለን። አሶላ ደማንጅሮ ኤላ ዋተቆራባንሲካ ወኒኑ ቲክቶክ ለዱብነቢ ሶሬሶታ መጋላ ፊፊኔ ሶሬሶታ ባሌ አርሲፊ አረርጌፊ ጅማ ወለጋ ኢሉባቦሪ ደሙ ወላለ ረሱለቱ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሎለተ ቡከደት ዋሉ በሲስ ሎለተ ቡከደት ጉርባን ተቆ አቦዋን ከበተ ቢደዳይና ጉርባን ተቆ ኤላ ቦይቴ ሳንቲሚ ተቆ ተለበቁ ዱሌ ተቆ 5 ሳንቲሚ ለፈቡፍናን ዋፊደቴ ጀነ ረሱል ዋፊደቴ ዋንፊደተሙ ቆ ፊደቴ ጀነ ማኒ ጀናኒ isinin qabne keessa wobbi keessa qodaa qabaatu nama agarsiisa. Tokko achi booddee dalitu lola tabuuki diinaara kuma 200 fide. Jennaan sabaqa baajari diinaaruun bimi'atay alf diinaar jedhanii. As keessatti maatu jira. Garii immoo sooressa kana rabbiin kennisiisu. Maaliif dhowwachiisa? Baga dhowwachiisa. Silaa hiyyeessi maaliin jedhata bitatti. Baga dhowwattanii sila zooresi buurate biteera kanaaf rabbi mo'an godhan birri kenneefii ka'e kennuu dhowwata akkana hojii rabbii bu'aati la'u birri kenneefii ka'eeti birri bira tuulame malee jaazabanyaadha biyyi waardiyyaadha waardiyyaa birriiti dhalootaa beeka dhalootaa ubeeki ofi biraa qillee qiniinee geessee hospitaalaa kaffalee ka'ee haa kinaara kennaan ijoolleen qoddatti yookiin irratti wallolti akkan haajira garaa dhiirti jirti oo dhokattee dukkana keessa nayyaadadha waggaa meeqa tura namni wayii nama keenya nama karaa baaleeti kuno Mustafaan natti fide halkan dukkana keessa qarshii 100 Mustafaan natti fide kuno akka ajira dukkana keessa diqqoo rakkataadha ammaa miti bar namni keenya nama karaa baalee jira dhokatee ofii isaatii dubbee taa'ee jira kan namni namoonni baay'ee jiru hin jiran jechuudhaaf miti bar irra caalaa sabonni rabbi akkanaa nama jijjiirra jechuudha maafan jedha.